Finfinnee gurraana lakkudhaan 2017 godina Guraagee aanaa Huiritti gaamee umurii waggaa 14 bajaajii humna elektrikaa fi ifa aduun hojjetu kalaqe. Barataa kutaa 8ffaa kan ta'e Abdul Hafiz Tsaggaayeen jiraataa godina Guraagee aanaa Mahaariiti. Barataa Abdul Hafiz Tsaggaayee hanga ammaatti kalaqawwan adda addaa 5 kalaquun ibsameera. Kalaqawwan kanneen keessaa konkolaataan abbaan miila 3 humna elektrikaa fi ifa aduun hojjetu ishee tokko ta'uun ibsame. Elektrikaa fi konkolaataa kalaquun daran kan isa gammachiisu ta'uu barataan Abdul Hafiz Tsaggaayee himeera. Hafiz Tsaggaayee gara hojii kalaqa kanaatti akka galu kan isa kakaasee rakkoolee naannawaa isaa jiran yoo ta'u, haadholiin gara dhaabbilee fayyaa deemuuf bu'aa bayii isaan mudatu arguuf rakkichaaf furmaata kennuuf konkolaataa kana kalaquu dubbata. Kun hojiilee kalaqe keessaa konkolaataan miila 3 yookaan bajaajii humna elektrikaa fi ifa aduun socho'u giddu galeessaa fi meeshaaleen ibidda ittiin qabsiisan isaan tokko ta'uutu ibsame. Kun hojii kalaqaa isaan sadarkaa aanaa fi godinaatti dorgomuun badhaafameera jedhame. Kalaqaa kun gabaaf akka dhiyaatuu fi hawaasa fayyadamu akka taasisu galteewwan barbaachisuuf deeggarsi akka taasifamu kalaqaa kun gaafateera. Kan odeeffannee FBC Afaan Oromoodhaan waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma.